Ashamaar kafuune akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin marabbaa keenya har'aa eegaleera. Qophiin marabbaa keenya har'aatiin keessummaa tokko qabadhee istiidiyootti argama. Keessummaan kiyyas Obbo Hailuu Indaalkaachoo jedhamu. Obbo Hailuun waajjira eenyummaa dijitaalaa biyyaalessaatti qindeessaa naannoo fi to'ataa galmeeti. Isaan waliin dhimma eenyummaa dijitaalaa irratti marii bal'aa taasisna. Hagadumaatti filannoon keessan AMN+ sagalee lootaa yaa ta'u. Tole Obbo Hailuu yaamicha keenya kabajanii yeroo keessanirraa nu qooduudhaan istiidiyoo keenyatti argamuu keessaniif maqaa daawwattoota keenyatiin galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Anallee galatoomaan isiniin jedha. Egaa dhimmi har'aa irratti mari'annu dhimma eenyummaa dijitaalaati. Keessattuu eenyummaan dijitaalaa kun erga eegalee Itoophiyaa keessatti bubbuleera. Namnis eenyummaa dijitaalaa kana karaa qajeelfamaa fi dambii isaa hunda guutee akka galmaa'uuf dhimmoonni garaagaraa hojjetamuu ture jechuudha. Eenyummaa dijitaalaa gaafa jennu maalidha? Barbaachisummaan isaa maali laata? Eenyummaa dijitaalaa Itoophiyaa yookiin faayidaa jechuun maal jechuudha yoo jenne gabaabsinee siisteema namni tokko ta'uu isaatiin mirkaneessinu jechuudha. Hiika biraan qabu. Kana dura hin beektamoo ta'e waraqaa gandaa fakkeessanii fi waraqaa gandaa sirriidhuma baay'isuudhaan nam tokkoo fi hanga waraqaa eenyummaa 10 fi isaa ol kennuudhaan bu'aan namni tokko argachuun malu irra darbe bu'aa nama 10 bu'aa nama 15 faayidaa nama 15 fudhachuudhaan hiyyummaan illee akka babal'atu kan ta'aa ture jechuudha. Kanaaf namni tokko yoo ta'e faayidaa tokko qofa kan argatu faayidaa namni tokko qofa argachuu malu argata. Nama 10 yoo ta'e garuu bu'aa nama 10 argata jechuudha. Kanaaf faayidaan kan inni mirkaneessu namni tokko ta'uusaa qofa kan itti mirkaneessinu jechuudha. Waraqaa eenyummaatiin wal qabatee namni tokko magaalaa adda addaarraa, aanaa adda addaarraa, godina garaagaraarraa, ganda adda addaarraa waraqaa 2 fi 3 qabaatee isaan immoo dhimmoota garaagaraa raawwachaa akka ture waan isin nu kaastanii kun immoo malaamaltummaallee hannallee akka babal'isuu fi eenyummaa dijitaalaa kanaan kan hambisuun akka danda'u eenyummaan namaa waraqaa eenyummaa tokkoon qofa akka beekamuudha kan isin kaasaa jirtanii. Yaa ta'u malee namni tokko eenyummaa dijitaalaa fudhachuudhaaf ulaagaaleen inni guutuu qabu maali? Dhimmoota jirutti yoo mari'anne gaarii ta'a. Kun baay'ee gabaabaadha. Namni tokko faayidaa argachuudhaaf yookiin galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaatii kaasee hanga paaspoortiitti dookumentiin kana gidduu jiru baay'eetu jira. Amma nuyi leegaal goonee kan fudhanne hanga dookumentii 33 fi isaa ol. Kana jechuun waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, maatirikii, ministirii fi daldala waraqaa daldalaa waan akkasii dabalatee namoonni dhufanii galmaa'uu danda'u jechuudha. Namni kanan arganne yoo jenne immoo an faayidaa galmaa'eera taanaan siif wabii ta'ee faayidaa kootiin abbaa dijiitii 16 sana qabsiisee siif wabii ta'ee siinsi galmeessuu nan danda'a jechuudha. Kanaaf an wanta eenyummaa koo ibsu waan hin qabneef faayidaa galmaa'uu hin dandeenye jechuun hin danda'amu. Fira yoo qabaatte hiriyaa yoo qabaatte kan hiriyaa keessanaan akka wabii taate galmaa'uu hin dandeesse jechuudha. Akka biyyaatti mee hojiin gama kanaan hojjetamaa jiru maal fakkaata? Hagammaatti lammiilee Itoophiyaa meeqatu gama kanaan galmaa'ee daataan of harkaa qabda yoo jiraate? Dhugaa dubbachuuf jalqaba yeroo galmee jalqabnee maashinii 40 ture kan of harkaa qabnu. Maashina 40 sanaan pilot registration yookiin immoo galmee yaalii kan jedhamu sana maashinii 40 kanaan ture kan jalqabnee babal'isuudhaan bajeta mootummaan irratti dhangalaaseen amma biyya keessa hanga maashinii 12,000 fi isaa ol kan jiru akka biyyaatti gaafa yaadnu jechuudha. Akka biyyaatti amma qabiyyee keenya bal'isuudhaan gahumsa keenya bal'isuun hanga gandaatti hanga remote areaatti deemuudhaan hanga maashinii 12,000 qabannee hojiirra jirra jechuudha. Kana yeroon sii kaasu qofaa keenya miti. Asirratti kan beekamuu qabu paartinaroonni jiru. Paartinaroota kan jennuun warreen akka teelee, baankii, mana poostaa fi galmee saragaa yookiin immoo waraqaa eenyummaa warra kennan CRRS kan jennu isaan kun waliin jiru. Dabalataan immoo dhiyoo kana kan qacaraman super agent warra jedhaman immoo hin jiru. Isaan kun immoo warra remote area deemanii hojjetan. Fakkeenyaaf akka Affaar ta'e Affaar daangaar hanga Mooyyaalee deemanii warra hojjechuu danda'an. Isaan immoo Blue Spark kan jedhaman jiru, ABH kan jedhaman jira, Safaricom jira. Isaan kun deemanii hanga daangaa Itoophiyaatti deemanii hojjetu jechuudha. Akka biyyaatti isaan kana faana amma kan hojjetaa jiru. Maalirra jirtu bu'aan keessan maali isa jedhuuf amma miiliyoona 48 fi isaa ol galmeessineerra. Kana gaafan siin jedhu miiliyoona 48 jechuun ID'n identify godhamee meeseejiin kan isaan qaqqabee
tajaajila faayidaatiin argachuu warra danda'an yookiin immoo karaa gabaabaa fiinii fi faanii abbaa dijiitii 16 fi abbaa dijiitii 12 sana warreen argatan jechuudha miiliyoonii 48 ol. Namni galmaa'ee hundi hin argatu kana beekaa. Namni galmaa'ee hunduu akkamitti kan hin arganne duplicated registration kan jennuun jira. Galmee dachaa yookiin immoo galmee tokkoo fi isaa ol warri galmaa'an hin argatan. Hin qabama waan ta'eef jechuudha. Namni tokko erga galmaa'ee booddee si'a 100 galmaa'uu hin danda'a. Tiksuu hin dandeenyu, eeguu hin dandeenyu. Seentariin maashinni 12,000 jira jechuun namni kun iddoo 12,000 deemee galmaa'uu danda'a. Nuyi isa kantiin kontirool goonuu hin qabnu. Siistamni garuu tokko erga galmooftee booddee 99 jiru sana riijekti godha. Akkas gaafa jennu immoo isheen tokko isinii akka isheen sin geenye sii godha jechuudha. Kanaaf namoonni irra deddeebiin galmaa'uu irraallee akka isaan of qusatan gorsa dabarsinaaf jechuudha. Warri galmaa'e hundi eenyummaa dijitaalaa sana argate jechuun akka hin danda'amne kan isinillee kaastanii dhimmoota garaagaraatiin jala harkifachuu danda'a. Yeroo tokko immoo kan inni ka'u siistamni afaan biizii ta'a meeseejii dafanii deebisanii dhimmoonni jedhan kun darbee ni mul'ata jechuudha. Dhimma kanaan wal qabatee maaltu jira? Meeseejiin dafee hin deebi'u jechuun karaa biraa galmeen dachaa jira jechuudha. Galmeen si'a lama galmaa'ee jira jechuudha. Kan biraan beekamuu kan qabu amma fakkeenyaaf nuyi nama miiliyoona 48 galmeessine irra jenna. Ati har'a dhuftee galmooftee miiliyoona 48 fi tokkoffaa yoo taate saamuu dinuu sirraa fuunu sun ashaaraa ijaa, ashaaraa qubaa fi suurri kee kun namoota miiliyoona 48 kan afaan kompeer godhama. Achi booda siistamni cheek godheetu siistama nama miiliyoona 48 kana keessa nama kana kan fakkaatu hin jiru jedha siistamni. Achi booda jenereetii godha lakkoofsa keessiin jedhu kanaaf. Kan biraan siistamni biizii ta'u hin jiru nu bira. Siistamni biizii ta'u hin jiru. Namoonni gaafa galmaan lookeeshiniin ala lafa waayifaayi fi neetwoorkiin hin jirretti maashinii sana irratti galmaa'uu hin danda'u. Yeroo galmaan waayifaayi hin barbaadu yookiin immoo neetwoorkii hin barbaadu. Gara siistama keenyaatti dhiibuuf yookiin galchuudhaaf immoo waayifaayi barbaada. Kanaaf ofiisaroonni galmee kan hojjetan baadiyyaa deemuudhaan waayifaayi malee galmeessanii dhufanii magaalaa dhufaniitu gara siistama keenyaatti push godhu. Inni immoo piroosesii mataasaa qaba. Isuman silasiin jedhe sana qaba jechuudha. Innis maali? Kompeer godha. Namni galmaa'e hundumtuu ID'n jenereetiin godhamuuf hin kennamuuf. Sababa akkamiin? Kwaalitiin jira. Kwaalitii ishuun jira. Suurri kee fokkisaa ta'e. Ashaaraa kee gaafa kennitu tiresholdii mataasaa qaba. Parsantii mataasaa qaba. Ashaaraan qubaa, ashaaraan ijaa fi suurri kun parsantii mataasaa qaba. Parsantii meeqaa gadidha kan inni kuffisu, parsantii meeqaa olii kan inni fudhatu kan jedhu isa kana siistamni kun cheek godheetu yookiin hin dabarsa yookiin hin kuffisa. Gaafa kuffisu sababa isaa waliin meeseejiin nama sana hin qaqqaba jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni bilbila harka of harkaa hin qabne kan ollaan kan galmaan, kan firaan, kan maatiin kan galmaan ergaa kana isaan qaqqabuu dhiisuu danda'a. Isa kana isaan sirriitti communication ol gochuun ergaa sana akka isaan waliif qoodan gochuudhaan guddaan malee karaa keenya namni tokko galmaa'ee itti yaadnee nuyi keezii nuti of bukkee torsinu hin jiru jechuudha. Bakka garaagaraatti manneen maxxansaa warri qaban amma dhuunfaadhaan akkasumas hojii barreeffamaallee warri hojjetan waraqaa faayidaa piriintiin goonaa jedhanii warri maxxansan fa'aan jiru jechuudha. Namni galmaa'e kun tekstiin karaa keessan gaafa qaqqabe bakkuma argee fudhachuu hin danda'amu eessaayyuu fudhate filatamaadha. Kun waan lama of keessaa qaba. Maxxansa irratti waajjiraaleen nu waliin hojjetan waajjiraaleen mootummaa gurguddaa lama jiru kan heeyyama qaban nu waliin. Isaanis teelee fi poostaadha, mana poostaadha. Kastamariin kamiyyuu faayidaa galmaa'ee meeseejiin kan isa qaqqabee waajjira kana lamaan deemee piriinti godhachuu hin danda'a yoo fedha ta'e. Asirratti beekamuu kan qabu maxxansiisuun dirqama miti. Dirqisiisnee hin beeknu nuyi. Because digital ID gaafa jennu wanna lakkoofsa irratti hirkatu malee wanna ID irratti hirkatu miti. Wanna bu'ee baduu irratti miti kan inni hirkatu. Garuu horsiifatee bulaa fi qotee bulaan aksesii kan argachuu kan hin dandeenye ID kanaan fayyadamuu danda'a. ID'n kun immoo duuba isaarraan QR koodii qaba. QR koodiin kun immoo lafa neetwoorkiin hin jirretti aappii faayidaatiin dubbifamee namni kun sirriidha moo sirrii miti isa jedhu adda baasuuf siistamni kun kan gadi bu'e malee namni aksesii argachuu danda'u, namni neetwoorkii argachuu danda'u, namni Finfinnee keessa jiru hundumtuu yookiin immoo namni Finfinnee ala jiru garuu magaalaa keessa kan jiru hundumtuu dirqama faayidaa piriinti gochuu hin qabu.
asirratti beekamuu kan qabu ofiisaroonni baankii keessa jiranii fi waajjiraalee mootummaa fi miti mootummaa keessa jiran ID physical ID gaafachuurraa otoo of qusatanii baay'ee gaariidha. Kun burjaajii babal'isuu faana wal qabata. Gara himojii keetti deemuudhaaf warreen mana intarneetii yookiin maxxansa irratti hojjetan printing godhu sirriidha. Yakka miti. An meeseejii na qaqqabe sana mana intarneetii deemee faayidaa koo print naa godhi jechuun anatu aangoo kenneef. Namni sun na dirqisiisee dhufee print siin godha naan hin jenne. Yakka miti. Garuu hin jajjabeeffamu. Akka kun hin jajjabeeffamneef qaaman sila siin jedhe lama sanaan poostaa fi teeleedhaaf mirga kennineerraa namni kun yookiin kastaamaroonni keenya waajjira kana lamaan deemanii print godhachuu qabu. Isa kana akkam goona isa jedhuuf akkuma kana ibsa kennuudha. Informationii wanna side effect isaa yookiin immoo miidhaa isaa karaa miidiyaalee fi karaa TikTokii qabna, Facebookii qabna, social media baay'ee qabna. Karaa kana dhaamsa dabarsuudha. Haa ta'u garuu guutummaan guututti immoo akka inni print hin taane immoo hin jajjabeessinu. Fakkeenyaaf qaamoleen nageenya irratti hojjetan yerootti siistama sana cheeksii godhan hin qaban. Kanaaf akka waraqaa eenyummaatti waan tajaajiluuf faayidaan akka waraqaa eenyummaatti waan tajaajiluuf isatti fayyadamuu danda'u. Kan biraan dhibbeentaan 41 akka biyyaatti uummanni dhibbeentaan 41 waraqaa eenyummaa hin qabu. Still now hamma har'aatti hin qaban of harkaa. Isaaniif illee akka waraqaa eenyummaatti tajaajila yoo piriinti ta'e konteekstii jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo deemanii mana intarneetii deemanii faayidaa piriinti goosifatan daataa isaanii yookiin ragaa isaanii achitti dhiisanii deemuu isaanii sirriitti amanuu qabu. Kun immoo saayid effektiin isaanii miidhaan isaaniirra akkamitti isa jedhuuf an piriinti godhadhee ba'ee ati immoo faayidaa hin galmoofne galmaa'uun barbaaddu ilaalcha garaagaraarraan kan ka'e Photoshop yookiin immoo forjii akkasii hojjetamuu barbaadda. So suura koo suula nama sila piriinti godhatee ba'ee sana raaqeen Photoshopiin kan keessii hojjedha jechuudha. Daataan achirra jiru kan nama biraadha. Hin tura hin bubbula malee immoo tajaajila itti argachuu hin danda'u amma ittiin qabamuu hin danda'u suni. Fakkeenyaaf amma qaamota nageenyaa bira ittiin darbuu danda'a. Mana baankii dhaqee garuu ittiin tajaajila argachuu hin danda'u. Integration systemiin waan jiruuf jechuudha. Fiizikaaliidha bakka qaamaan jiraachuu keetu irraa eegama. Faayidaa wanti adda godhu mana baankii deemtee tajaajila argachuudhaaf qaamaan achitti argamu irraa eegama jechuudha. Kanaan ittiin adda baasna. Yaa ta'u waan bal'aadha mobbaayiluun kan nu kaasaa jirtanii keessattuuyyuu eenyummaan dijitaalaa faayidaan kuni guddina diinagdee saffisiisuu tokkummaa biyyaalessaa uumuu lammiileen dhimma biyyaatti irratti hubannoo wal fakkaataa akka qabaatan gochuu keessatti hiikoo maalii qaba? Egaa bu'aa baay'ee qaba. Isa jalqabaa si kaasuudhaaf wanta hundumaarra kan caalu odeeffannoodha jenneerra itti immoo yeroodha. Yeroo qusachuudha miti faayidaa yeroo qusachuu keessatti gahee guddaadha kan inni qabu. Waajjiraalee walitti hidhuudhaanii kana dura doosee isa jennu sana dookumentii garaagaraa baattee tolii gadi fiigdaa waajjira fayyaan deemtaa dhimma keen xumurataa achi asii ba'iitii iddoo akkasii deemsiin jedhu achi mana baankii deemsiin jedhu waajjira barnootaa deemi amma immoo xumurteetta isa kana si'eefsiin jedhu amma kun hundumtuu hin hafa. Kanaaf yeroon qisaasa'uun hafe jechuun tokkoffaa satisfaakshinii kastamariin sun argatu sun gahee mataasaadha kan inni qabu. Ilaalcha inni faayidaa irratti qabu bal'achaa deema jechuudha. Inni kan biraan ilaalchi garaagaraan jiraachuu hin danda'a. Tarii karaa siyaasaa yookiin immoo karaa amantii jiraachuu danda'a. Gonkumaa kun kana faana waliin qabatu. Faayidaan misooma jenneetu kan daandii misoomaadha jenneetu fakkeenyaaf asii ka'ee daandiin Dambidolloo deemu jira yookiin immoo hospitaala jechuu dandeenya yookiin teelee yookiin humna ibsaadha jechuu dandeenya. Faayidaan akka kanattidha kan ijaaramaa jiru malee wanna aadaa balleessuu siyaasaa fi amantii faana riileeshinii qabu miti. Asirratti beekamu kan qabu keessummaa ta'ee Ameerikaa kan deeme jalqaba gaafa mirga jiraattummaa argatu kan inni argatu social security numberidha. Social security number argatte jechuun dookumentiin kee hundumtuu achirratti seevisii ta'a jechuudha. Negatiivii waan ta'es poozitiivii waan ta'e hojii gaarii hojjettes hojii badaa hojjettes achirratti kan inni siif barreeffamu. Fakkeenyaaf waajjira tokko baatee waajjira tokkotti deemtee hojii qacaramuudhaaf CV miti kanatti dhiyeessitu. Social security number keedha achirra jira wanti hundumtuu. Biyya akkas
guddatte keessatti social security numberii karaa nagaa ta'een erga fudhanne biyya Itoophiyaa jedhamtu biyya amma ganaa guddachaa jirtu biyya ganaa tattaafachaa jirtu keessatti faayidaan dhufe gaafa jennu maaliif mataa nu dhukkuba mataa nu dhukkubuu hin qabu jechuudha. Kun akka abbaayinuuf bu'uura misoomaati gabaabaadhumatti. Kanaaf namoonni ilaalcha badaa keessaa bahuudhaan faayidaa galmaa'anii namni hin galmoofne baay'ee dirqama hin qabu nu isin dirqisiisnu tajaajila hin barbaadu harka maradhee mana taa'atte faayidaa galmaa'uu dhiisuu dandeessa mirga keeti. Dhaloonni akka teekinooloojiitti madaqan hubannoo teekinooloojii babal'achaa akka deemu san taasisuu keessatti hojii maalii qaba? Bittaaf gurgurtaan onlaayinii irra adeemsifamaa jiru amma faayidaa malee sun keessummeessu. Fakkeenya xiqqoodhaaf teeleebirriin kee amma faayidaa si gaafata yookiin immoo aksiyoona teeleebirrii bituudhaaf faayidaa hin qabdu taanaan si fayyadu. Baankii kamiyyuu deemi faayidaa hin qabdu taanaan si fayyadu. Kun barri bara teekinooloojiiti. Bara teekinooloojii gaafa ta'u immoo maanni waan gurraacha uffattee ija kee qofa wanti gootee waan ati duuba teessee yakka hojjettu hin jiru jechuudha. Beekamuu qabda jechuudha. Karaa biraa bara dijitaalaa jechuun baratti amanamtee teekinooloojii faana tarkaanfattu jechuudha. Beekuu qabda jechuudha wanta hundumaa barri bara dijitaalaadha kana booddee akka duriitti jiraadha akka duriitti yaada jechuu hin dandeessu. Kophaa kee yaaduu hin dandeessu. Ana waliin akkuma Itoophiyaan biyyoota qarooman faana fiiguudhaaf adeemuudhaaf hiriiruuf deemaa jirtu namni illee dorgommii kana keessa seenuu kan qabu. Kanaaf 5 miiliyoon koodarsiin illee kan hin dhufe namni beekuu qaba. Har'a yuunivarsiitii seentee eebbifamtee ba'uu qofa miti. Yuunivarsiitii otoo hin seeniin ekspiriyaansii manatti gootuun isa yuunivarsiitii baratee ba'e sana caaluu dandeessa jechuudha. Kun immoo faayidaa teekinooloojiin fidaa jiru keessaa tokkodha jechuudha. Kanaaf faayidaan isa kanaaf lafee dugdaadha. Gaariidha waan bal'aadha kan nu kaasaa jirtanii daawwattoonni keenyas hubannoo bal'aa argachaa akka jiranii abdiin qaba. Keessattuu faayidaa kana galmaa'uudhaaf sadarkaa manneen barnootaatti yaaliin gaggeeffamaa jira. Hawaasni bal'aan bakka ga'u bakka jiru waajjiraalee mootummaa naannawa dhaabbilee faayinaansii jiranii fi kanneen kana fakkaatanitti namoonni galmeessanii hawaasnis tajaajila argachuudhaaf galmaa akka jiru nu yeroo garaagaraatti ni agarra jechuudha. Yaa ta'uti garuu faayidaa yookaan eenyummaa dijitaalaa kana galmaa'uudhaaf nama hundaafuu banaadha moo umuriidhaan sadarkaa barnootaatiin akkasumas waan biraatiin wanni adda qoodu jira laata? Nama ofirraa dhiibnu hin qabnu. Garuu seera mataa isaa qaba. Gajjallaadhaan waggaa 5 hanga waggaa 16tti daa'immaniif sana booddee umuriidhaan hin danda'u. Waggaa 5 ol hin danda'ama. Inni kun garuu ulaagaa mataa isaa qaba. Dhalataa Itoophiyaa ta'ee as keessa kan jiraatu waggaa 5 ol mirga isaa galmaa'uu hin danda'a. Nama barateen jedhu nama hin baranneen jedhu hundumaaf walqixa kan tajaajila kennu. Lammii biyya alaa as Finfinnee keessa yookiin Itoophiyaa keessa jiraataniif balballi kun banaadha. Garuu ulaagaa isarraa eegamuu qaba. Yellow card kan jennu waraqaa ittiin as keessa jiraatan heeyyamni kennameef sana qabaatan jennaan galmaa'uu danda'u. Investara ta'anii biyya kana keessa kan jiraatan lammiin biyya alaa kamuu dookumentii kana fidanii dhufan harka dhunganni isaan simanna jechuudha. Nuyi kaayyoon keenya namni Itoophiyaa keessa deddeebi'u kamuu beekamuu qaba. Karaa seera qabeessa ta'een biyya kana keessa deddeebi'uu qaba. Namni hin beekamne immoo bu'aa koo anarraadha kan hirmaatu. Karaa biraa gola kee keessa seenee si waliin nyaachuu danda'a jechuudha. Namni otoo ati hin beekiin yookiin immoo biyyi osoo hin beekiin gola kee keessa dhufee nyaatu immoo hattuudha. Kanaaf kaayyoon faayidaa namni beekamuu qaba. Amanamuudha bakka karaa biraa. Fakkeenyaaf maal jennanii faayidaan kolaateraaliidha jenna. Kolaateraaliidha jechuun immoo dur baankonni nama mana qabu kan isaan birrii liqeessan yookiin nama konkolaataa qabuuf amma inni hafaa dhufeera. Faayidaa qabaattennaan kolaateraalii qabda of amanamaadhaan karaa biraa na amanaa jechuu dandeessa jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu faayidaa qabaate jennaan amanamaadha eessattuu deemee tajaajila argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf nama ofirraa hin dhiibu dhalataa biyya kamiyyuu fudhachuu hin dandeenya. Inni immoo balbala mataasaa qaba. Eenyummaa dijitaalaa kanaanii tajaajilli faayinaansi illee akka walitti hidhamu taasifameera jechuudha. Baankileen mootummaas haa ta'u kan biroo kan dhuunfaadhaa kan biyya kana keessa jiran tajaajila kennuu kan danda'an lakkoofsa herreega banuu kan danda'an lakkoofsa herreega banamellee socho'uu kan danda'u nama eenyummaa dijitaalaa qabu qofa karaa jedhuun baankiin biyyaalessaa qajeelfama gadi buuseen dhaabbileen faayinaansii baankoleen biyya kana keessa jiran immoo kan hojiitti kan jiru jechuudha. Maaliif barbaachise kanaa walitti? Teelee birriin liqiin kenna miti. Liqii yeroo darbe liqii baay'ee kennitu namni baay'een qarshii baay'ee kan isaan jalaa fudhatan. Akkas jechuun
siim kaardiitti liqeeffatan sana cabsanii gataniiru bakka akka isaaniitti isaan teelee jalaa miliqaniiru. Teeleen garuu karaa kam deeme? Karaa baankota garaagaraa deemuun akkaawuntii isaan baankii garaagaraa keessaa qaban bilook godhe. Yeroos namichi gara baankii sana deeme jechuudha. Isaan kan yaadan hin beekamuudha bakka siim kaardiidhuma ishee duwwaa 9 kana jettu sana hin beekama jedhaniitu kan isaan jedhan. Faayinaansii fi waajjiraalee faayinaansii fi waajjiraalee garaagaraa walittidha jechuun faayidaan isaa tokko kan hatuu hin dandeessu jechuudha. Hin amanamtaa jechuudha karaa biraa. Yeroo darbee irra deddeebiseen kaasaa ture bara 2013 natti fakkaata. Itoophiyaan namoota akkas ragaa burjaajessaniin qarshii guddaadha kan isheen dhabde. Aga biiliyoona 4.3 kan isheen dhabde. Isaa booddee daataan hojjetamee hin jiru yookiin anatu dhageenya natti fakkaata malee hin jira waggaa waggaadhaan hin jira. Namni matumaa baankii garaagaraa keessaa akkaawuntii hin qabne fakkeessee ture deemee qarshii baafachuu danda'a jechuudha. Amma faayidaa qabaatte jennaan nama tajaajiltu beekta jechuudha. KYC siistamii qabu isaan kana irra deddeebi'ee kaasaan ture. Baankiin daldala Itoophiyaa bara 2012 haa ta'u 13 keessaa burjaajiin gaafatti baay'atu tajaajila kennu hundumaa dhaabuudhaan maqaa harmee keessanii yookiin maqaa haadha keessanii hanga akaakayyuutti fidaa galmeessaa jedhee ture yaadatta'u ta'e. Kun siistamni kun waan hin jirreef har'a garuu faayidaan waan jiruuf daandiirra naanna'anii akkaawuntii bansiisuun hin jiru. Mana baankii deemtee mallattoon kee waliin fakkaatu jechuun hin jiru. Suurri kee waliin fakkaatu jechuun hin jiru jechuudha. By the way asirratti beekamu kan qabu suurri faayidaa irra jiru hin bareedu jedha namni hin bareedu sirriidha. Irra hin diddimnu yookiin immoo Adobe system hin qabnu hin bareechinu. Isuma sirrii fudhannee keenye. Hin hojjetama miti Photoshop hin hojjetama AI dhaanis hin hojjetama. Faayidaa AI dhaanis hin miliqxu. Photoshop dhaanis hin miliqxu. Kanaaf faayidaan dhaabbilee faayinaansii duuba jira jechuun tajaajila amantummaa irratti hundaa'ee jira jechuudha. Kanaaf kan isaan akka isaan wanna kana gaafatanii fi naashinaal baankiin ajaja kana kan gadi buuse jechuudha. Karaa biraa akkaawuntiin keellee hin tuqamu jechuudha. Bakka eenyu akkasii eegu beekta jechuudhaati. Kanaaf qarshiin koo otoo ani ajajattiin kenniin hin ba'a jettee shakkii keessa hin galtu jechuudha. Gaafa ulaagaa waajjira keessan kaa'e guutanii eenyummaa dijitaa kana guuchisanii dogoggorri garaagaraa ni uumama. Lakkoofsa bilbilaa dogoggoruun ni jiraata ta'a ni mudata. Umuriin dogoggoramuu ni danda'a. Guyyaan dhalootaa bara dhalootaa baatiin keessa dhalattallee kun odeeffannoo wal qabatu waan ta'eef dogoggoruu ni danda'ama. Gama biraatiin immoo suurumaan illee wal qabatee namni karaa isaaf mijatuu fi akka isaaf ta'utti guyyaan ittiin kaanifaa jiraachuu danda'a jechuudha. Odeeffannoon akkasii kun waan yaalaa dogoggorameef sirreeffachuun barbaadaa bakki itti jedhee namni illee uumamuun jira. Erguma immoo waraqaa sana argatee waan ulaagaa guutuunda guutee achiis deebi'ee fi eenyummaa dijitaalaa kanallee akka galmaa'ee mirkaneeffateen booda jijjiiruu barbaada namni. Waan irra deebi'ee jijjiiruun abdeet gochuu hin danda'ama laata? Kuni waan lama of keessaa kan qabu argiteettoota yeroo faayidaa galmooftu maashinii sana yookiin kiitii sanarra second screeniin jira. Tokko natti garagalee jira. Tokko immoo situ galmaa'ee ta'e gara keetti garagalee kan jiru. Kun karaa biraa waan ammati jette chaalenjii amma jette kana hir'isuufi. Garuu namoota baranneef immoo hin hojjetu kun. Kanas ta'e sana siistama lama kan qabnu tokko correctionidha tokko updateidha. Correction jechuun kan ofiisarri galmeesse sun kan dogongore dhaabbatuma keenya national ID'n kan sirratu. Update kan goonu garuu bara dhalootaa koo jijjiiruu nan barbaada. Maqaa koo jijjiiruu nan barbaada. Suura koo jijjiiruu nan barbaada. Bilbila koo jijjiiruu nan barbaada jette kun updateidha. Fakkeenyaaf maqaa kee jijjiiruu barbaadda ta'e ragaa mana murtii qulqullaa'e kan dogongora hin qabne fiddee dhufu sirraa eegama. Bilbila koo jijjiiruun barbaada yoo jette bilbila sana jijjiiruudhaaf lafa maashinni kun jiru deemuu qabda. Yookaan achi immoo online access gochuu dandeesse bilbiluma keen jijjiiruu dandeessa jechuudha. Sana booddee approve kan godhamu immoo baakii indirra hojjettoonni keenya hin jiru bilbilli kee akkasii jijjiirame meeseejiin gabaabaan si qaqqaba jechuudha. Ragaalee kana sirreessuu irratti mataa dhukkubbiin keenya inni guddaan kan amannu akka dhaabbataatti illee kun immoo rakkoo mataa isaadha kan inni qabu.
hojjettoonni leenji'an gaafa leenji'an leenjii sana guutummaan guututti garaa guutuudhaan hordofuu dhiisuurraan kan ka'e ragaa garaagaraa dogongoruudhaan fakkeenyaaf ani dhalataa Itoophiyaa ta'eeton jiru Ameerikaa, Sudaan, Eertiraa jedhanii guutuun kun rakkoo nama galmeessu sana afaan ol qabata. Isa kan nuti tarkaanfii fudhachaa jirra. Onlaayiniidha kan fakkeenyaaf ofiisarri irra deddeebiin yakka godhe tokko nuyi asuma teenyeetu akkaawunti isaa loggoona. Gaafa inni gara keenyatti bilbilu irra deebisnee waamneetu kan inni leenjii kenninuu fi isa kanaan furaa jirra. Gaaffii namaan garuu dhumu. Gaaffii namaan dhumu akkamitti isa jedhuuf suurri gaafan galmaa'ee doojiidha yookiin akkas ta'een otoo bokkaan itti roobu yookiin aduun natti beektu suurri koo sirrii miti mirga isaati suura jijjiiruu hin danda'ama eessattiyyuu. Jijjiiruun kan danda'amu garuu seenterii yookiin immoo buufata maashinni sun jirutti bilbilaan jijjiiruu hin danda'amu. Odeeffannoo jijjiiruun garuu waan lama afaan wal qabata. Tokko yakka miliquudha. Yakka gochuudhaan namoonni ragaa isaanii yookiin immoo odeeffannoo isaanii hin jijjiiru. Kanaaf gara mana murtiitti akka isaan deeman kan goonu. Nu ajajuus kan danda'u immoo mana murtiidha jechuudha. Kanaaf kana beekuudhaan namoonni ragaa isaanii jijjiiruudhaan dura yeroon guute, yeroon galmaa'e, waraqaa eenyummaa akkamiin kenne, odeeffannoo akkamiin kenne isa jedhu beekuutu irraa eegama. Namni sun gaafa dhufee maashinii keenya dura taa'ee maashinni sun nama sana ilaaleetu kan inni daataa isaa banuuf malee nu miti kan banu. Gaafa saaqnu waraqaa eenyummaa gandaan ittiin galmaa'e yookiin baankii buukii yookiin ministirii yookiin maatirikiin ittiin galmaa'e ragaan achirra jiru dhanuu asitti kan galmeessineef. Har'anni kan fidatee dhufee kompiliitii wanta waliin agarre jechuudha. Indam yeroo baay'ee namoonni ana miti siin jedhu. Immoo siistem akkamitti namni saamuda gosa sadii kennee ana miti jedha. Sigalee namti yakka gootee dhuftee ani abaluu miti jechuun hin danda'amu. Yakka gootee dhufteetta yakka gootee gaafa dhuftu immoo beekamtii kan sii kennu mana murtiidha. Maqaa kee Haayiluurraa gara Yohaannisitti jijjiirama jette manni murtiin isa kana si beeksisee xalayaadhaan nuu kenna jechuudha. Wanni beekamuu qabu foorjidiin hojjetamuu danda'a. Fakkeenyaaf barzideetii jijjiiruudhaaf waraqaa sartifikeetii sana foorjidii fidanii dhufuu danda'u. Cheekii goona, kiroos cheek goona, wal dubbisna warra CRRC wajjin. Biiroo isaanii keessaa ba'eera ba'eera taanaan yookiin nuun jedhu hin baane taanaan cheekii goona jechuudha. Kanaaf odeeffannoo dogongorsiisuu keessatti otoo hirmaachuu baatanii gaariidhaan jedha. Dhimmoota eenyummaa dijitaalaa kanaan wal qabatan namni beekuu qabuu fi amma hubachuu qabu. Akkasumas ofiisaroonni keessan immoo gaafa ragaa kana guuchisan dagachuu hin qabne yoo jiraate carraa kanaan ergaa dabarfachuu dandeessu. Ofiisaroonni keenya yeroo kastamarii galmeessan beekuu kan qaban nama barumsa baratee fi nama barumsa hin baranne walqixa ilaaluun sirrii miti. Isa kana sirreessuu qabu, gaafachuu qabu, sakand iskiriiniin sun jira moo hin jiru isa jedhu adda baasuu qabu. Pirootokooliin isaaniif kenname jira. Isa sirriitti guutan jennaan giriivaansiin amma gara keenyatti dhufaa jiru kun hin dhufu jechuudha. Kan biraan kastamaroonni yookiin namoonni ammaarraa hin galmoofne beekuu kan qaban leetii ta'uun isaanii duubatti hafuun isaanii dhaabbata kana hin miidhu, mootummaas hin miidhu, isaanumaan kan miidhu. Fakkeenyaaf gara fuulduraatti xaa'oo fudhachuudhaaf, sanyii filatamaa fudhachuudhaaf, even lafa keellee sanyii barbaadde facaasuudhaaf faayidaan si barbaachisa jechuudha. Kanaaf yeroo otoo ittiin kennin namni kamuu haa galmaa'u. Tajaajila si'ataa argachuu barbaaddu, amanamuu barbaaddu, liqeeffachuu barbaaddu faayidaa qabaadha. Obbo Haayiluu Indaalkaachoo ammas irra deebiidhaan maqaa daawwattoota keenyatiin odeeffannoo bal'aa nuuf kennitaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Anillee galatoomaa jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin marabbaa keenyaarraa Obbo Haayiluu Indaalkaachoo waliin taasisnee kanneen hagammaatti daawwattan kana fakkaata. Qophicha waliin ani Sisaa Dirribaan ture. Torban keessummaa biraa qabannee haga walitti deebinutti turtii gaarii.